Eebila 18,2026 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu sibuu neetworkii kana isin biraan geenya. Raayyaan warraaqsaa Islaamaa Iraan IRGS ulaa galaana Hormuz to'achuu ibse. Qadeessa jechuun eebila 17,2026 waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Libaanos gidduutti taasifame hordofee ulaan Hormuz dooniiwwan daldala hundaaf banamus Iraanarra irra deebiin cufuu beeksiste. Humni waraanaa Iraan ulaa Hormuz irra deebiin cufamuu miidiyaalee Iraan kan gabaasan yoo ta'u, kana hordofees dooniiwwan daldala idil addunyaa irratti dhiibbaan olaanaan uumamuu danda'a jedhame. Kanaan wal qabatee daldala dooniiwwan idil addunyaa irratti gufuun guddaan uumamaa jiraachuus ibsame. Doonii daldalaa Meervaa Iroop jedhamtu dabalatee dooniiwwan hedduun sararicharra imalaa turan gara dhufanitti of duuba deebi'aa akka jiran BBCtu gabaase. Gama biraatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu Libaanos keessatti taasifame bal'inaan kabajamaa kan jiru ta'us raayyaan ittisaa Israa'el kibba Libaanositti dhokdokkee tokko irratti haleellaa raawwatameen lubbuun nama tokko darbuu Libaanos beeksifte. Israa'el gama isheetiin haleellaa sana kan raawwate weerara ishee irratti uumamuuf ture ittisuuf akka ta'e ibsiteetti. Oduma wal fakkaatuun Iraan akka nuun sossobdu hin eeyyamnu jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Iraan ulaa Hormuz cufuu qofaa osoo hin taane walicha haga waraanni xumuramutti to'achuuf murteessuu beeksifte. Tiraamp ammoo gowwoomsaa Iraan hin barbaannu jedhan. Haa ta'u garuu US fi Iraan gidduutti waliin dubbiin haala gaariin deemaa jira jedhaniiru. Iraan biyya waggaa 47 mootummaa tokkoon gaggeeffamte waan taateef xiqqoo na gowwoomsuu yaaluu jechuun kana akka hin eeyyamnes ibsaniiru. Itti dabalus gaggeessitoonni Iraan ulaa Hormuz cufuu akka barbaadan dubbachuun akka nu gowwoomsitu hin eeyyamnu jedhan ibsa White Houseitti gaazexeessitootaaf kennaniin. US ejjennoo cimaa akka qabdu dubbachuun dhuma guyyaa kanaatti odeeffannoo haaraan ni jiraata jechuun ibsa bal'aa osoo hin kennin achuma irratti goolabaniiru. Xumura irratti kuufamni boba'aa amma jiru torban 6 qofaaf tajaajilaa jedhan hoogganaan eejensii Annisaa Addunyaa. Kuufamni boba'aa xiyyaaraa yeroo ammaa ardii Awurooppaa keessatti argamu torban 6 qofaaf tajaajiluu akka danda'u hoogganaan eejensii Annisaa Idil Addunyaa IEA kaleessa eebila 17,2026 ibsa kennaniin ifoomsaniiru. Sababa waraana Yuunaayitid Isteet, Israa'elii fi Iraan gidduutti tureen dhiyeessiin boba'aa cufamee kan itti fufu yoo ta'e yeroo dhiyootti balaliin xiyyaaraa hedduu haqamuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa Faatiyaa Birool addunyaa irratti dhiibbaan dhiyeessii boba'aa, gaazii fi meeshaalee barbaachisoo biroo cufamuun galoo galaana Hormuz fide rakkoo annisaa haga ammaatti nu mudate baay'ee ulfaataa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Akka daayirektarichi Associated Pressitti himanitti kanaan dura garee muuziqaa Dire Straits jedhamutu ture. Kan jechuun haala rakkisaa jechuu akka ta'e hima. Amma garuu daandiin galaanaa Hormuz ofuma isaatii haala rakkisaa keessa jira jedhan. Sunis diinagdee addunyaa irratti balaa guddaa fidaa jechuun dubbatan. Birool waajjira isaanii Paarisitti argamu irraa ibsa wayitaa kennan cufamuu daandii kanaatiin gatiin beenziilaa, gaazii fi elektirikii baay'ee dabaluusaa cimsanii dubbataniiru. Ogeessi diinagdee fi annisaa lammii Turkii bara 2015 irraa eegalee eejensii annisaa addunyaa bulchaa jiran kun cufamiinsi galoo Hormuz kun biyyoota sagaleen isaanii baay'ee dhaga'amu caalaa biyyoota guddachaa jiran keessattuu biyyoota harka qalleeyyii akka Eeshiyaa, Awurooppaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti argamu caalaatti miidha jedhaniiru. Itti dabalees waliigaltee ulaa galaanaa Hormuz bansiisuu danda'u yoo hin taasifamne namni hunduu miidhamuu akka hin oolle dubbataniiru. Ogeessi kun itti fufuun biyyoonni tokko tokko kana caalaa duroomuu danda'u. Tokko tokko immoo dhiyeessii annisaa fooyya'aa argachuu malu. Garuu biyyi kamiyyuu rakkoo kanarraa bilisa ta'uu hin danda'u jechuun akeekkachiisaniiru.